deebisef ishii fi bakka online yaahin badu yeroo marana taasaa ganama galgala guyyaa yeroo hunda online yaan badu na taasaa wal jaalinni anis jaaladde innis na jaalate oggaa sadii gaafa geenyu anillee goddanyoota kiyyaan wal baree osumaan goddanyoota kiyyaan yaani eenyu hiriyaan keessanii gaafa jedhuun namni sadii mucicha naaf erga suura mucicha naaf erganii amma akkamitti akkana gootaa jennaan hara kana hin goone akkamittiin akkana naan jedhan isaan akka obbolaa kiyyaatanii taasa'ee kazaan ishi guruppii kanarratti eenyu akka jaalattee nuuf himi enne eenyu akka jaalattee nuuf himi ennaan guruppii san keessaa lifti jedhee ba'e kazanitti isne irma darbee amallee keessan isaan hiriyaa takiyyam jedhee amas amansiisee irma haasofnaa oggaa afur gaafa geenyu biyya galeen biyya galee jedhuun wala garra waliin jennee Erisa koomenti beeka cufte bani imbantu kooti ko boodaan bana deeka irrigation tumurteen boodaan bana kwa wala kara ageessu eeshitti fuudha Nardos koi inni hiriyoota dubaroota biraa akka tursiisurra geecheetta mitiati inni achumatti bakkuma isaatti maaliif kaat goote hin dhaabirree nan jaaladha ka mucichamu inni isa jechuudhaaf turtii ammame wajjin turtaniirtu hoggaa jaasiin jedhebe ay lakki yeroo agartu immoo erga hoggaa jaatii turtanii booda agarte moo laa hoggaa afur gaafa geenyu inni nama biraa akka inni jaalate agee nama sadii akka inni jaalate jechuudha okay gaafa biyya galee jedhu wala garrenne inni gaafa biyya galee jedhu inni kaadhimaa qaba biyyatti jechuudha gaafadhu inni kaadhimaa qaba amallee walii bilbilee wala raanaan jedhe icharii ammaa san irra galchidho meeshiitti fufan hiriyaantii hin jirte akkamitti biraa itti inni kaadhimaa qaba akkamitti biraa itti naan jette okay saraan boodetti wanta godhuu dhabee biyya dhiisee deebiidhe kan deebi'ee jiru ammallee kaadhimaa ishee warra kiyyannaaf kadhate malee ani hin kadhanne jedhee kakatee amantaa keenyaan kakatee gaafa kakatee jiru ammallee numa jaaladha waan ta'eef itti deebi'e maal jedhee kakata yeroo kakatu kana qataawwata hunduma yaamii kakatte jechuun nama biraan jaalanne sumaanan jiraa jedhee kakata okay warra san immoo ragaati maal qabdaan fakkeenyaaf ijoollee dubaroota sadeessan jaalatti jechuudhaaf ragaanatti qabatamaadhaan qabdu maal miseeji waliif tsaafan hunduma isaanii naa ergan ijoollee miseeji inni tsaafee faan isaa tsaafaniif hunduma koppi godhanii naaf ergan okay al tokko beektaa garuu wanni jiru yeroo baay'ee dhiironni kun hiriyaa dhugaa osuma qabanu dubaroota wajjin simmiidhaan haasa'u suusii walitti ta'ee jira si jaaladha baay'ee si jaaladha yoom uftaa maal jedhanii bakka jira miti reebaa jaalala keessatti waan taasaan hundasaa yaani koppi godhanii naaf ergan taasanii haasanii koppi godhanii naaf ergan inni garuu jaaladni naan jee qaadaachuma deebi'e amma kawgaa afur guutee biyya galee biyyattis inni jaalachuu isaa ageera yaani kadhimaa qabaachuu isaa agee
irraa deebisee agarreesi biyya kana deebi'ee gaafa biyya kana deebi'u ammallee kakatee yaani kakatee jennaan ammallee waan man jaaladhuuf ammallee itti deebi'ee mucaa. Okay. Amma ati jaalattunis jaalataa garuu maadhaan jechuun kan tilmaamus hin dandeechuun innillee akka waan jaalala sii qabu ibsa miti. Jechuun amma sin gudduutti amma yooneetti amma innis baay'ee jaalatu dubbatta. Atis akka baay'ee jaalattu dubbatta. Ishee maal ta'e isaan booda itti fufi. Isaan booddee gaafanas deebi'u akkas waliin jennee ammallee walitti deebinee turtii waggaa tokkootiin booddee boona jaalattatee birrii hojjettu anarratti akkaawuntii kiyya irratti galchiinaan yoo gumana jaalattatee nan jee ani immoo galchuu hin danda'u garuu sin jaaladha garuu immoo galchuu hin danda'u jedhee eega galchuu hin dandeenye nan jaalattu jechuudha nan jedhee bilook na goye. Karaan booddee turee moyyutti deebi'ee ammallee bilookii ana baasee ammallee aarii tananii na okkubaa baay'ee na okkubaa sarratanya fudhadhaafini birri xiqqoo naa ergii naan jee ammallee deebi'ee. Akkamittiin akkana naan jetta baqqaatee dhugaa nan jaalanne jedheenii ani immoo deebisee bilook go'ee garuu mucicha nan jaaladha. Gaa'ela somaan qabdanii maatiin keessan lamaan hin beekne miti akkas miti. Maatiin keenya hin beekne gee harmee kiyyatti meera harmeen kiyya hin beekti. Okay, sarraan kana fi maatiin wanti waraqaan ergamamtu hin jiru turtii waggaa ja'a qabdu. Maallaqni immoo irratti ergamuu qaba jedha inni. Irratti ergamuu qaba. Gaa'ela godhannoo jettee kaastee fi jammoo waggaa ja'a turte kanatti. Ani gaafa galee malee onlaayinaan gaa'ela godhachuuf hin fe'u. Online osoo hin taane yeroo biyya galtee deebisan fa'a. Inni nan ergadhaa naan jedhe nan ergadha gaafa inni naan jedhe gaafa inni nan ergadha naan jedhe hin ta'uu hin jedhe hin ta'uu gaafa galee qofaa hin jedhe. Naannoodhaan immoo addamoo warra fakkaatama yeroo baay'ee isa dhugaachuudhaas gidduudhaan kan isinitti himu ani qabatamaadhaan kanan beeku. Micoyyoo tokko birruma irraa nyaachuuf jedhee isheen kan jirtu micoon Wallagga. Inni kan jiru Salaala. Olksiin kaani maddaadheen osoo waa'ee maallaqaatti basin duratti dursee ta'u. Isheenis hin gammaddee warra ishee maqaa waan hundumaatti himte. Jaarsa inni ergee konkolaataadhaanii guyyaa tokko dhaqaniiti jaarsummaa ta'anii waa hundumaa xumuran. Gazaan bakka silaana kaadhimata jettee birrii hundumaa waggaa lama guutuu irraa shabashabee deebi'ee sargii biraatiin kan biraa fuudhe. Fageenya illee taanaan waraqaan ergamee gatiin qabaatu. Wanti ati fidduun jiru bakka eessatti isa beekti. Onlaayiniidhaa fageenya taanaan tarii yoo naannoo tokko illee ta'e uumaa miti amma tokko. Ishee naannoo tokko moo fageenya irra jirtu sin? Ganda keenya qofa gargar malee biyya tokko keessa. Akkasillee taanaan rakkoon qabu ishee. Akkasi kaa mucicha ammayyuu nan jaaladha garuu birrii erguummoon barbaadu. Kanaafuu amma ol loltanii olii bilbilaa jirtu moo olii bilbilaan jirtanii maalirra jirtu sa'a kanatti? Sa'aatii kanatti FB ambichaa fireendii walitti malee yemarraa na bollokkee anallee deebi'ee bollokeera. Okay. Bakka kanaaf ol turte ammesti warri mee komantii jala jirtan micoon kun mucaa kana argachuudhaaf waa inni jedhe kana maallaqa irratti erguu qabdi moo dhiisuu qabdi? Yoo maallaqa irratti erguu dhiiste birrii mucaa dhabdi. Yoo maallaqa kana ergite tarii mucaa kana argachuu dandeessi booda soo kan dhabuu dandeechi meebi. Kanaafuu erguu qabdi moo dhiisuu qabdi? Isti komantii godhaafi. Isti waan dhaggeeffattanirraa komantii godhaafi. Lammaffaa immoo araaramuu yaada. Riyoota isin gidduu jiran jiru miti. Riyoota dubaraas haa ta'u kan dhiiras haa ta'u
bakka waan waltajjii ta'e tokko gidduutti waltajjii taasifadhaatoo yoo tismaallaqa dirqama ergi malee already namaan walitti dhufiitoo waan lafa qabatamaa tokko godhadhootoo irra godhadhootoo qabeenyi kun burus kan masaati olii galaatoo yookaan biyyallee galii gaa'ela godhadhootoo isaan booda birrii dhiistoo atu kan saadadu san rakkoon qabu. Erguu qabdi maal jennaan ergiteetoo wal araarfatanii wajjin jiraachuu qabdi malee wal gananiitoo wal loluun qabanii maaliif jennaan ishiinis hin jaalatti waan ta'eef jecha ishiinis hin jaalatti waan ta'eef baay'ee jaalatti abuun barbaaddu kanaaf jecha hiriyaa ishiitiin akkasuma rakkoo jidduu isaanii jiru jecha seeraan fudhatanii walitti deemuu qabdi malee fakkeenyaaf namichi kun rakkachuu danda'a danqamuurree danda'a meebii rakkoon biraa ishii irraa akka fageessu taasisuu danda'a kanaaf ergiteetoo wal araarfachuu qabuun jira. Lakkimaa erguun qabdu. Galaanoo jirtaa antee jirtaa bakka jiraattan hundi keessa sin agarree hafte dhiifama. Jechi waan rakkoo qaba kun jaalalli jan qabu jedhu. Sumaa'e gurbaan isaa falmi taa'e antee. Gurbaan siidhamoo? Nyaachuudhaan ija baasee na argaa siima gurbaan? Lakkii nama na galaanoo lakkii. Kottuun nyaattaa erga. Hin ergin. Badeetti jaalatee kan lapheen isaa boojjite jiraachuu danda'a. Birrii ergamee jireenya biraattiin hoo jiraate hoo birrii san akkamitti namni bu'uura tokko malee waa erga maallaqa dafqee biyya arabaa taa'ee akkasittiin ergama idoon obboleettii qabaachuu dandeechaa waan akkanaa si jammar hin godhamus hin barbaachisus. Lakki gaa ergitee dooma fakkeenya waan kanaan godhi jettiin fakkeenyaaf jecha. Wanticha jecha. Goota akkasii fayyoo biyya arabaa ta'ee dubartii takka jaalattee birrii ergitee fi kana naa godhi maal naa godhetti nama mijoontu mana naa ijaaretti immoo itti kuni bar itti fuudhe jechuudha kan biraa. Malee akka kiyyatti nu badde beeki garuu ani wallaalus nan akka kiyyatti garuu hin godhamu. Ilama fakkeenyaaf jecha dandeettiin shamarranii fi dandeettiin dhiiraa gargari miti ree. Atamma fakkeenyaaf biyyatti waa hojjechuu dandeessa fakkeenya shamarran immoo maal hojjechuu danda'u fi biyyatti fakkeenyaaf birrii adaala teessee otoo gara biyyaatti ergite waa hojjechuu hin danda'an kanaaf jecha meebii inni biyya jiraachuu danda'a. Kanaaf wanta kana hojjedhu wanta kanarra oolchi birriin balleessinii jetteeni jecha itti himuu qabdi. Waan sana moo jechaadha meebii amma fakkeenya mana biti yoo jetteen jechaadha manni sun bitame moo hin bitamne moo jettee moo nama karaa nama biraa ganuu qabdi hattuudha. Manni sun maqaa eenyutiin bitama fayyoo? Maqaa eenyutiin bitama manni maqaa mijootiin bitama moo maqaa isaati amma wanni naan galle tokko jira beektaan amma beeketii miti sitti moo amma beeku tokko amma miidhamaadha dhuguma jaalalli waan nama goone hin qabu gin mijoon tun oduu dhuguma kaadhimaa ishii ta'e dhuguma oduu warri ishii fi ishii wal beeke warri fisaa fi ishii rakkinan qabu garuu immoo kana qilleessa irratti jaalala feesbuuk irratti ol jaalatanii birrii ishiin achitti gubattee namni ija meeqa ija keessa laalee achi kushiinaa gandaa keessa deemtee ijatti bobaase namni meeqa du'aaf jireenya gidduu kan galtee hojjette kana asirratti abbaa barbaadde irratti yoo ergite kana hin ulfaata bartikkoo bilisa koo garuu baay'ee rakkoon qabu olii galaatoo isaan booda sagantaa lammaffaatti dabarra haasaa tokko ishiirraa amma karaan deemaa jira managgaa. Suni yaada malee bari daganu kun amma yaada malee jecha dirqama wanti ishee argisiisus hin jiru. Garuu fakkeenyaaf jecha namni kun waggaa baay'ee wajjiniin turte warri atis shamarran